Baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Abdii guddaan qaba Waaqayyo sar'aa nu eebbisa nutti dubbata. Ergaan keenya guyyaa har'aa kan inni argamu macaafa qulqulluu keenya keessaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irraati kan inni argamu jechaadha. Qoramni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne Waaqayyo amanamaa waan ta'eefis humna keessan gararraatti akkasiin qoramtaniif isin hin dhiisu. Garuu qorama sana keessatti akka isin dandeessan hin godha. Karaa isin keessaa baatanis immoo isiniif kennaa jedha sagalee Waaqayyoo. Akka mata dureetti kan nuti ilaallu bubbee qorumsaa keessatti amanamummaa Waaqayyoo kan jedhu wal wajjiniin ilaalla. Bubbee qorumsaa keessatti amanamummaa Waaqayyoo. Qormaata ulfaataa keessatti akkamiin dhaabachuu akka dandeenyuu fi Waaqayyo hammam akka nuuf of eeggatu ilaallaa jechaadha. Biyya lafaa kanarraa amma jiraannutti haalota baay'ee ulfaataa ta'an keessa deddeebina. Jireenya baay'ee qormaataan guute keessa darbina jechuudha. Namoonni baay'een almost namoonni hundi kiristaanonni hundumtuu qorumsa keessa darbuun isaanii beekamaadha. Hundumti keenyu chaalenjii qabna. Qormaata mataasaa danda'e qabna. Ba'aa mataasaa danda'e qabna. Kanaaf namoonni tokko tokko obummaan isaanitti dhaga'ama. Garmalee qoramuu isaaniirraan kan ka'e qaaniin illee isaanitti dhaga'ama. Abdii kutachuun isaanitti dhaga'ama. Haa ta'u malee kun dhugaansaa maal fakkaata isa jedhu sagalee Waaqayyoo keessaa waliin ilaalla. Namoonni baay'een qorumsa keessatti yeroo qobaa ta'an, yeroo wal'aansoon isaan mudatu argina. Haa ta'u malee qobummaan qaanii fi abdii kutannaan kun maalirraa dhufa? Waaqayyo kana keessatti eessa jira? Jireenya keenya akkamittiin gaggeessa jedhu waliin ilaalla. Kutaa amma dubbisne kana keessaa wanta gurguddaa, qabxii gurguddaa sadiitu jira. Qabxii gurguddaa sadii I think gara afuritti gochuu nan danda'a. Qorumsa keessatti Waaqayyo jabina akka inni kennu, akkuma kana daangaa qorumsa keenyaa Waaqayyo akka inni daangessu, ba'aa sana akka inni nuuf salphisu, daandii jalaa baa'uu dandeenyu akka inni nuuf qopheessu argina. Egaa irra deebi'een dubbisuu barbaada. Tokkoffaa Qorontos 10:13 irraa qoramni namatti dhufe hin beekne isinitti hin dhufne Waaqayyo amanamaa waan ta'eefis humna keessan gararraatti akka qoramtaniif isin hin dhiisu. Garuu qorama sana keessatti akka isin dandeessan godha. Karaa isin keessaa baatanis isiniif kennaa jira. Gaggabaabsee qabxii gurguddaa 4 isinii kaasee gara kadhannaatti akka wal wajjiniin dabarruun barbaada. Inni tokkoffaan egaa akkuma amma sirriitti hubachuuf yaalle qorumsi baay'ee jireenya keenya marsee jiru beekamaadha. Waaqayyo maal godhaa? Waa'ee qorumsa kanaa ilaalchisee abdiin sagalee Waaqayyo kana keessa jiru maali? Inni jedhu yommuu ilaallu tokkoffaaf inni jalqaba. Qormaanni nama hundumaaf jira. Isa kana beekuun barbaachisaadha. Qormaanni nama hundumaaf jira. Qorumsi namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne jedha jalqabumarraa sagalee Waaqayyo kun. Mee jireenya keessan ilaalaa, qormaata keessa darbitan ilaalaa, karaa adda addaa qoramuu dandeessu. Maqaa qormaataa amma dheeree fixuu hin danda'u, kallattii garagaraan qoramuu dandeenya. Haa ta'u malee qorumsi namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne jedha. Biyya lafaa kanarratti namni kan biraan kan ittiin hin qoramne, namni kan biraan kan ittiin hin rakkanne, namni rakkataa jiruuf namni qoramaa jiru hin jiru. Qorumsi keenya kun warri kaan kaleessa keessatti qoramanii darbaniiru. Warri kaan immoo boru qoramu. Warri kaan immoo akkuma keenya keessa jiru. Kanaan ala ana qofaarra ga'e kun ana qofatti dhufe kan jennu kan biraan qabnu. Sagalee Waaqayyo maal jedhaa? Qoramni namatti dhufe hin beekne isinitti hin dhufne jedha. Qorumsi beekamaadha. Namni hundumtuu hin qorama. Kun dhiifama hin qabu yookaan immoo waan kan biraa eksikuusii hin qabu jechaadha. Yesuus qorameera. Yesuus qorameera. Nama ta'e biyya lafaa kanarra yommuu ture Yesuus qorameera. Qoramuu Yesuus yommuu dubbatu sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Barreessaa warra Ibrootaa cubbuutu irraa dhibame malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaan akka keenya qorame qabna. Isa dadhabbiin keenya garaa isaa hin rukunne garuu hin qabnu jedha. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Iddoo biraatti immoo sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Yesuus qorumsa keessatti waan hundumaatti obboleessa keenya ta'e jedha. Obboleessa keenya ta'e. Innis immoo ofii isaatii akkas jedha. Ani obboloota koo jedhee isaan waamuutti hin leeyya'u jedha. Maaliif? Waan hundumaa waan nu wajjin qooddateef. Hangafa lubaa qabna. Isa cubbuu hin qabne garuu karaa hundumaan akka keenya qorame. Yesuus biyya lafaa kanarratti qorameera. Erga Yesuus qoramee namni qorumsarraa bilisa hin ta'u. Kanaaf ani maaf hin qoramaa jettanii akkasitti akka yaanne sagalee Waaqayyo galgala kana nutti hima. Irmayyuu darbee immoo qorumsi gaarii akka ta'e sagalee Waaqayyo ammas nutti hima. Qorumsi gaarii akka ta'e nutti hima.
sirriitti akkasiin na hubattaniin barbaada. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 2 lakkoofsa 3 irraa akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Yaa obboloota koo qorumsa garagaraatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuudhaan fudhadhaa. Qorumsa garagaraatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu qorumsi ilaalamuudhaaf nutti dhufu jira. Gammachuu guutuudhaan fudhadhaa jedha. Qorumsa kanatti gammadaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuun isaa obsaan danda'u akka fiduu hin beektu jedha. Kanaaf qorumsatti gammaduun akka nurra jiru sagalee kana keessaa hubanna. Kun akkamittiin nuu gala? Akkamittiin nuu gala? Namni tokko qoramu akkamittiin qorumsa sana gammachuudhaan fudhata iseedhu ilaaluun nu barbaachisa. Hin ta'a waliin deemaa. Kana keessatti wanti nuti hubachuu qabnu jira. Qorumsa isinitti dhufu gammachuu guutuudhaan fudhadhaa. Wal'aansoon nuti har'a keessa jirru yookaan immoo qorumsi ati har'a keessa jirtu waan addaa miti. Kana jechuun maal jechuudha? Qofaa kee nama qoramaa jiru miti ati. Namni kan biraanis qoramaa jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis immoo qorameera. Gammachuu guutuudhaan fudhadhaa. Qorumsi namatti hin dhufne isinitti hin dhufne. Kan namni biraan ittiin qorameen isinis qoramaa jirtu. Qormaanni nama hundumaaf jiraachuusaa argisiisa. Barreeffamoonni tokko tokko baay'ee waan namatti tolantu jira. Namni Leon Morris jedhamu tokko akkas jedha. Materials are part of the human condition, but God's grace is embedded in each situation. Kutaa jireenyaati qormaan gabaabaatti akkas. Qormaanni kutaa jireenyaati. Kanaaf namni hundumtuun qorama. Haa ta'u malee maaltu jira? God's grace embedded in each situation. Bu'aa bahii hundumaa keessatti, tarkaanfii hundumaa keessatti garuu ayyaanni Waaqayyoo jira. Namni Matthew Henry jedhamu akkas jedha. The temptation of believers are God allowed, not God inflicted. He wisely governs them. Qormaanni kiristaanotaa jedha. Keessumaa qormaanni kiristaanotaa kan Waaqayyoo eeyyamudha. Kan Waaqayyoo eeyyamudha malee kan Waaqayyoo itti yaadee balleessiidhaaf namatti fidu miti jedha. Inflict jecha jedhu kana mulaaltanii God does not purposely cause us to suffer in temptation or trials, but he may allow them for our growth, never beyond what we can bear. Maal jechuudha? Waaqayyo itti yaadee nun dhiphisu. Waaqayyo itti yaadee nun qoru. Kana jechuun maal jechuudha? Itti yaadee nun qoru. Purposely akka nuyi miidhamnu hin barbaadu Waaqayyo. Safarii akka goonu hin barbaadu Waaqayyo. Amalli Waaqayyo akkas miti. Waaqayyo amala akkasii hin qabu. Haa ta'u malee garuu sababii cubbuurraan kan ka'e biyyi lafaa kun abaarsa jalatti waan kuftee fi abaarsi cubbuu gaaga'insi cubbuutiin dhufee nu miidheera. Sanaaf Waaqayyo hin gadda malee itti yaadee nu miidhuudhaaf kan yaadu miti. Kanaaf inni jalqabaa qorumsi daangaa Waaqayyoo keessatti hin eeyyamama. Namni hundumtuun qorama. Waaqayyo qormaata hin eeyyama. Kana beekaa. Yoo qoramtan Waaqayyoon hin komatinaa. Inni lammaffaan kanarratti kan nuti ilaallu God is faithful. Waaqayyo amanamaadha. Qoramaa keenya kana keessatti Waaqayyo amanamaadha jedha. Inni jalqabaa qorumsi namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne. Ammas immoo Waaqayyo amanamaadha jedha. Waaqayyo amanamaadha. God is not distant in our suffering. Dhiphina keenya keessatti Waaqayyo nurraa fagoo hin jiru. Faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 22 fi lakkoofsa 23 irraa akkas jedha. Araarri Waaqayyoo dhuma waan hin qabnee fi gaarummaa isaarraan kan ka'e badisa keessaa baraaramne. Araarri isaa ganama ganama hin haareffama. Amanamummaan isaas immoo baay'eedha. Gaarummaa isaarraan kan ka'e badisa keessaa baraarame. Waan nu balleessu baay'eetu jira. Seexanni nu balleessuudhaaf yeroo hundumaa ciiseen bulu. Yeroo samiirraa gad darbatame aarii guddaadha akka gad darbatame sagalee Waaqayyoon dubbata. Yaabantiiwwan Waaqaa warri isa keessa jiraattan hundumtuu gammadaa hadheessituun obboloota keessanii inni ganamaaf galgala isaan hadheessaa ture gadi darbatameera gammadaa. Yaa lafaa yaa galaanaa warri isa keessa jiraattan garuu isiniif wayyoo seexan nama jaajiin keessan isinitti darbatameera. Yeroo gabaabduu akka qabu waan beekuufis guddaa aareera. Seexanni aarii guddaan kan inni darbatame. Kanaaf nu balleessuudhaaf yeroo hundumaa ciqileensaa dheeraadha. Rukuttaansaa cimaadha. Garuu araarri Waaqayyoo dhuma waan hin qabneef ameen. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Araarri isaa dhuma waan hin qabneef badisa keessaa baraaramne. Araarri isaa immoo maal ta'edha? Ganama ganama hin haareffama. Amanamummaan isaas baay'eedha. Waaqayyo amanamaadha. Amanamaadha Waaqayyo. Eenyu olitti Waaqayyo amanamaadha. Isa amanadhaa malee inni isiniif amanamaadha. Galanni guddaan isaaf haa ta'u.
Ellen G. White kitaaba Our High Calling jedhu fuula 90 irratti akkas jetti. In every temptation, the grace of Christ is provided. Qormaata hundumaa keessatti ayyaanni Waaqayyoo qophaadha. Ayyaanni Waaqayyoo qophaadha. Tumsuudhaaf jecha. Qorumsiin dhufa haa ta'u malee ayyaanni Waaqayyoo tumsuudhaaf qophaadha. We are not left to fight alone. Qormaata keenya qobaa keenya loluudhaaf qobaatti hin dhiifamne nuyi. Amen. Misraachoon kana caalu hin jiru buloota. We are not alone to fight our battle. Qormaata keenya qobaa keenya lola keenya qobaa keenya mo'achuudhaaf hin dhiifamne. Otoo akkas ta'e mattamitti jiraanna yeroo meeqa iddoo meeqatti cabnee turre. In every temptation waan keessa dabartu situ beeka. Ulaa fuuldura kee jiru kaleessa kee dabartu tanarra kee jirtu boru san si eeggatu. You are not alone to fight your battle. Qormaata kee waraana kee qobaa kee miti kanatti mo'attu kanatti loltu. Christ object lesson kan jedhu fuula 149 irraa akka jedha. Christ never failed. Jesus matumaa hin kufu matumaa singatu. He is our example and strength. Inni fakkeenya jabina keenyaati. Inni fakkeenya keenya akkuma kanas jabina keenya. Phaawulos akkas jedhe jabina gooftaan anaaf kennuun ani waan hundumaa gochuu nan danda'a jedhe. Kanaaf qabxiin tokkoffaan egaa maal inni qormaanni nama hundumaaf jira. Qabxiin lammaffaan immoo Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo amanamaadha. Nun gatu Waaqayyo. Nun kennu Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Amanamaadha inni. Qabxiin inni sadaffaani God limit the temptation. Waaqayyo hamma qoromuu keenya ni daangessa. Maqaan Waaqayyo galateeffamu. Hin daangessa Waaqayyo. Hin eeyyama. Hin eeyyama qormaata garuu hamma qormaata dhufu hin daangessa Waaqayyo. Kun waan guddaa kanarra waan guddaa barattu. Inni humna keessan gararraatti akka isin qoramtaniif isin hin dhiisu. Gooftaaf gannaa ta'u. Qabxii sadaffaan isa kana humna keessan gararraatti akka isin qoramtaniif isin hin dhiisu. Waaqayyo qormaata hin daangessa. God places limit on what the enemy can do. Kan diinni hojjetu irratti Waaqayyo daangaa godha. Yaadattuu seexan yeroo inni Iyyoobiin qore. Iyyoob irra yaada isaa kaawwate seexan. Ciqilee isaa guddaa hiixatee Iyyoobiin rukute nama Waaqayyo. Nama gaarii nama Waaqayyo isaaf ragaa ba'e nama balleessaa hin qabne nama ijoollee isaaf yeroo hundumaa aarsaa dhiyeessu Iyyoob seexan irratti ka'e. Hin qorame Iyyoob. Qormaanni sababii cubbuu hojjenneef miti. Qormaanni sababii tarii Waaqayyoon dhiifneef Waaqayyoon kaanneef miti qormaan. Maal jedhaa Iyyoob boqonnaa 1:12 irraa Waaqayyo immoo seexanaani kunoo wanti inni qabu hundinuu harka kee keessa jira. Iyyoobitti garuu quba kee hin buusin jedhe. Kana booddee seexanni fuula Waaqayyo duraa adeeme jedha. Yommuu laaltan gara oliitti yommuu laaltanii seexanni Iyyoobiin himate. Iyyoobiin kasase. Walgahii qulqullootaa keessatti argame Waaqayyo beekeera. Iyyoob irra yaada kee keessee inni nama qajeelaadha nama garraamidha nama Waaqayyooti biyya lafaa kanarra kan akka isaa hin jiru. Sana booddee seexanni akkas dallaatti ijaarte horii kenniteef ijoollee isaa eebbiftee qeesa bal'iftee bifatti goote dallaatti ijaarte situ gargaare Iyyoobiin malee inni kooto'atti dallaa sanarraa diigde har'uma si gana guyyaa si gana Iyyoob jedheen. Waaqayyo garuu sun akka hin taane beeka. Maal jedhe Waaqayyo? Kunoo wanti inni qabu hundinuu harka kee keessa jira. Iyyoobitti garuu quba kee akka hin buufne daangaa kaa'e Waaqayyo. Daangaa kaa'e. Har'as aniif isin gaafa qoramnu sana booddee seexanni maal godhe? Iyyoobiin hin qore. Ijoollee isaa hin miidhe, qabeenya isaa hin miidhe, harroota isaa, gaalota isaa, re'ootaa, hoolota isaa hin miidhe, hin diige, baay'ee miidhe, ijoollee isaatti hin bu'e, mana isaa hin bittimse, qaama isaa hin rukute, dhagna isaa hin madeesse. Iyyoobitti garuu hin bu'in. Kana jechuun jireenya Iyyoob. Iyyoobiin jiraata. Hin du'u Iyyoob jechuu isaati Waaqayyo. Hin daangessa. Har'as qormaata keenya Waaqayyo hin daangessa. Humna keessan gararraatti Waaqayyo akkasin qoramtaniif isin hin dhiisu. Akkuma kana macaafa faarfannaa boqonnaa 103 lakkoofsa 13 lakkoofsa 14 irraas heertuu baay'ee namatti tolu tokkoon dhaqee isinii dubbisuu barbaada. Abbaan ijoollee isaatiif akka garaa laafu Waaqayyos akkasuma warra isa sodaataniif garaa laafa. Ameen. Akka nu ittiin hojjetamne inni hin beeka biyyoo ta'uu keenyas yaadataa jedha Waaqayyo. Humna keenya beeka Waaqayyo. Abbaan akka ijoollee isaatiif garaa laafu warra abbaa taatan beektu ijoollee keessaniif amma garaa laaftan. Abbaan amma ijoollee isaatiif garaa laafu Waaqayyos akkasuma warra isa sodaataniif garaa laafa. Yeroo nuyi dhiphannu seexanni dirree
duwwaarratti nu argate akka inni nu caccabsu akka inni nu miidhu waaqayyo hin eeyyamu. Garaa laafa kaa abbaan mucaasaaf garaa laafa. Waaqayyo immoo inni abbaa hundumaa caalu abbaa waaqarraa inni ta'e ijoollee isaaf garaa laafa. Kanaaf nuyi maal akka taane hin beeka, biyyoo ta'uu keenya nu bataa. Amantiin keenya akka ga'u waaqayyo hin beeka. So like a wise trainer, God allows resistance that is against us, not breaks us. Waaqayyo maal godha jedha? Leenjisaa akka leenjisaa gaariitti like a wise trainer. God allows resistance that strengthens us. Wal'aansoo kan nu jabeessu eeyyama waaqayyo. Resistance kan nu jabeessu eeyyama waaqayyo. Kanaan ala nun cabsu jedha. Ellen G. White that I may now him kan jedhu fuula 277 irratti God measures every material before he permit it. Not one is allowed that is beyond our strength. Waaqayyo qorumsi tokko gara keenya akka dhufu yommuu beeku otoo hin beekin kan ta'u hin jiru hin eeyyama hin madaala jedha. Hin safara waaqayyo qorumsa keenya hin safara. Waan nu dandeenyuun ol akka nutti dhufu waaqayyo hin eeyyamu. Waan tokko isinitti mu barbaada. Qorumsi yommuu isinitti dhufu qorumsi suni jabina keessanii wal wajjiniin jabina keessa wajjin wal madaala. Atamma kana hin dandeessaa jechuu isaatti waaqayyo yommuu eeyyamu. Inni sadaffaan isa kanadha. Waaqayyo humna keessan gararraatti isinin qoru qorumsa keessan hin daangeessaa. Arfaffaani God provides a way of escape. Waaqayyo karaa ittiin jalaa baanu immoo nuuf qopheessa. Gooftaaf galannaa ta'u. Argitanii dhoksaas keessa jiru. Humna keessan gararraatti waaqayyo isinin qoru. Waaqayyo amanamaadha. Qorumsi namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne. Akkuma kana maal godhaa? Karaa isin jalaa baatan isiniif qopheessa. Akka isin dandeessanis immoo hin godha jedha. Akka isin dandeessan godha. Humna keessan gararraatti isinin qoru. Karaa isin jalaa baatan immoo isiniif qopheessaa jedha. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Tooftaa danda'u istiraateejii ittiin waraannu nuuf kenna waaqayyo. Isaayaas boqonnaa 43 lakkoofsa 2 irraa sagalee waaqayyo akka jedhe heertuu kana bira ga'ee dubbisuun barbaada. Yommuu ati bishaan keessa deemtu ani si wajjinan jira. Ameen. Yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaan si fudhatee hin badu. Abidda keessa yommuu darbitu hin gubattu arrabni abiddaas hin qabatu jedha. Haalleluuyaa. Maqaan waaqayyaa eebbifamu. Argitanii? Yommuu ati bishaan keessa deemtu ani si wajjinan jira. Kana jechuun bishaan keessa ni darbitaa jechaadha. Bishaan qorumsaa. Bishaan qorumsaa. Akkuma kana abidda keessas yommuu darbitu hin gubattu arrabni abiddaas hin qabatu jedha. Abiddi qorumsa. Fakkeenya rakkinaate kun. Yaadattuu sabi waaqayyoo abiddatti gadi bu'ee ture. Warri abidda dachaa torbaatti darbataman ijoolleen Ibrootaa jiru. Warri galaana Yordaanos galaana diimaatti seenanis obboloonni keessa darban jiru. Waaqayyo qorumsa hin orku, hin eeyyama waaqayyo. Garuu qorumsa sana keessatti ijoollee isaa wajjin ta'a. Bishaan sana keessatti ijoollee isaa wajjin ta'a. Abidda sana keessatti ijoollee isaa wajjin ta'a. Yaadattu Naabuqadanaazar maal jedhee nuyi namoota 4 darbanne abiddatti garuu isaan harki isaanii hiikamee hidhaan isaanii ciccitee namoota 4 abidda keessa otoo deddeebiin argina. Inni arfaffaan ilma waaqayyoo fakkaataa jedhe. Qorumsa keessana keessatti abidda si gubu sana keessatti bishaan si dhiibu sana keessatti Yesuus si wajjin jira. Ilmi waaqayyoo inni arfaffaan si wajjin jira. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akka maatii keetti qoramuu dandeessa. Akka dhuunfaa keetti qoramuu dandeessa. Yoo tokko taate 2 Yesuus si wajjin jira. Kanaan alaa lakkoofsa ittiin qoramtan irratti tokko Yesuus si wajjin jira. Ilma waaqayyoo fakkaata inni arfaffaanii jedha. Kun baay'ee dinqiidha. Bishaan keessa lixu waaqayyo nun dhorku, abidda keessa bu'us waaqayyo nun dhorku. Jireenya koo keessatti isaan kun lamaanuu na mudataniiru. Bishaan na nyaateera. Akkuma kana abiddi na gubeeraan. Fiizikaalii abiddi na gubeera. Bishaan na nyaateera. Kan isin dhibu yeroo 2 kan bishaan na nyaateera naan. Bishaan yeroo 2 na nyaateera. Garuu waaqayyo bishaan na nyaate sana keessaa na baase galanni isaaf haa ta'u. Bishaan eenyu nama miliqsuu hin dandeenye. Karaa waaqayyo na miliqse karaa dinqiidha. Dhugaa ba'iinsa bal'aa waan ta'uuf amma kee hin seenu. Na wajjin ture waaqayyo gaafa bishaan sana keessa seenu gaafa bishaan sun na fudhatee qajeelu waaqayyo na wajjin ture. Yeroo tokko qophaa koo yeroo tokko hunda'u obboleessa koo wajjin kan inni na nyaate bishaan. Kana qofa miti abiddi na gubeera. Kan isin dhibu qaama koo abiddi iddoo 4 na gubeera. Kana yaadadhu iddoo 4 na gubeera. Kana keessaa iddoo tokko qofaatu gonaaddisa qaba. Kan isin dhibu iddoon gonaaddisa qabu sun gargaarsa waaqayyo otoo hin taane ta'e gara miilla kootiin ani nama ol jedhee deemuu hin dandeenye ture. Naafatee nama jiraachuu danda'u ture. Garuu waaqayyo dinqiidha. Karaa waaqayyo nama oolchuu dinqiidha. Maqaa waaqayyo galateeffamu. What is escape? Maatiyus 26:41 irraa maal jedha? Qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa.
foon dadhabaadha hafuurri illee dhimmaadha qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa dammaqanii kadhachuun daandii iskeeppiiti karaa waaqayyotti jalaa nu baasu dammaqanii kadhachuu dammaqaa kadhadhaa tokko karaa waaqayyottiin jalaa nu baasu isa kana lammaffaa immoo the word of God sagalee waaqayyooti ammas Yesuus yeroo qorame sana Maatiyos boqonnaa 4:14 yommuu ilaaltan maal godhe caafameera barreeffameera jechuudhaan sagalee isaatiin mo'e Yesuus sagalee waaqayyootiin mo'e yookaan immoo barreeffamee jira isa jedhuun mo'e sadaffaan karaa itti waaqayyo jalaa nu baasu fellowship encouragement through spiritual community wal jajjabeessuu Ibroota 10:25 irraa maal jedha wal jajjabeessuu kiristaanonni wal jajjabeessuun walii kadhachuun wal wajjin dhaabachuun karaa waaqayyootiin jalaa nu baasu arfaffaan karaa itti waaqayyo jalaa nu baasu avoidance of the triggers kana jechuun wantoota qormaataaf karaa nutti banan balbala isaanii cufuudha akka Yoosef Uumama boqonnaa 39 yommuu dubbiftanii Joseph fled from the Potiphar's wife haadha manaa Pooxifaar irraa fiigee baqate Yoosef wayyaa isaatti baafatee baqate qormaatatti dhufe abidda qormaataatu irratti gadi bu'e garuu jala baqate triggers yookaan immoo wanta qormaata kakaasan isaaniin baqachuun nu barbaachisa arfaffaan isa kanadha shanaffaaf qabxiin koo inni dhuma victory in Christ is promised Kristos keessatti mo'ichi waadaa nuuf galameera ameen mo'ichi waadaa nuuf galameera Roome boqonnaa 8 lakkoofsa 37 irraa sagalee waaqayyo akkas jedha waan nurra ga'e hundumaatti garuu karaa isa nu jaallate mo'icha guddaa arganna jedha mo'icha guddaa arganna inni nu jaallate immoo eenyudha Yesuus temptation is not a pit a place of suffering but path leading to victory when he faced in Christ qormaanni bakka itti cabnu miti bakka itti kufnu miti bakka itti hafnu miti bakka itti duubatti hafnu iddootti kufne bakka hin kaane miti it is leading to victory when you face with Christ karaa gara mo'ichaatti nu geessudha yoo Yesuus wajjin wal'aansoo qabna ta'e summarize yommuu goonu gaa qormaanni beekamaa temptation is universal qormaanni bakka hundumaa jira you are not alone ati qobaa kee miti God is faithful waaqayyo amanamaadha he never abandons you in struggle qormaata keetti qobaa kee sin dhiisu he limits the weight ba'aa qormaata kee waaqayyo hin safara qormaanni keenya safaramee dhufa to provide an escape inni mo'icha hin qopheessa always yeroo hundumaa inni wajjin jira dhumarratti nuyi karaa Yesuus warra mo'atan you can overcome through Christ not by your strength alone jabina keenyaan mo'achuu hin dandeenye waaqayyo ayyaana isaatiin hunduma keenyaa gargaara lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa sagalee waaqayyo akkas jedha kun abdii isinii ta'a waan ta'eef heertuu kana dubbisuu hin dhiisu gooftaan garuu amanamaadha inni isin hin cimsa isa hamaa sanas isinirraa hin eega gooftaaf galannaa ta'u sin cimsa isa hamaas isinirraa eega mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti maal jedha ati dubbii koo isa obsaa danda'u sirraa barbaadu waan eegdeef anis immoo yeroo qorumsi guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafarra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jalaa akka baatuu fi sin eega jedha galanni waaqayyoof haa ta'u kanaaf egaa waaqayyo wajjin jira waaqayyo nu eega waaqayyo nu gargaara abidda qorumsaa keessatti akkaataa kanaan darbuu dandeenya gara fuulduraatti deemuu dandeenya kan jedhu abdii sagalee waaqayyoo guyyaa har'aati egaa obboloota koo walitti yommuu qabu maayinni wal'aansoon isin qabdan har'a maali ba'aan isin qabdan har'a maal keessa darbaa jirtu abidda qorumsaa kamiin ilaalamaa jirtu isin isa kana ilaaluun barbaachisaadha hundumti keenyu qabaachuu hin dandeenya but don't be discouraged maalin ta'inaa abdiin kutatinaa hin laafinaa maaliif waaqayyo nu wajjin waan jiruuf inni waan nu loluuf inni ba'aa keenya qorumsa keenya waan daangessuuf inni karaa jalaa baan waan nu qopheessuuf karaa isaa mo'ichi waadaa waan nuuf galameef waaqayyotti jabaachuu nu barbaachisa kadhannaadhaan gara Yesuus dhufuu qabna dhiphina keenya gaaffii har'a qabnu kana fuula waaqayyotti dhiyeessuu qabna waaqayyo immoo nu gargaaru dhumarratti tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa inni isin keessa jiru isa biyya lafaa keessa jiru irraa hin caala jedha galanni waaqayyoof haa ta'u kan humna isinii ta'u kan isin dandeessisu kan dukkana keen ibsu kan isin gargaaru isin keessa waa jira nu keessa jira inni nu keessa jiru eenyuun hafuura qulqulluudha isa biyya lafaa keessa jiru irraa hin caala waan hundumaa isaan injifachuu hin dandeenya waadaa kana ofirratti labsuu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru isa dhageenya kanaan jiraachuu akka dandeenyuuf waaqayyo hunduma keenyaaf haa eebbisu